Ishonu ifuramneera Yesus nuf dhalateera durdukana kan turre amma ifarganneera. Akkam jirtu daawwattoota keenya baga guyyaa yaadannoo dhalachuu Yesus Kiristoos kan bara kanaatiin sin gahe ayyaana kana sababeeffachuudhaan keessummaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Amma xumura sagantaa kanaatti na waliin tura. Bagana gaaftan. Bagana gaaftan. Mee egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa kun akka Itoophiyaatti guyyaa yaadannoo dhaloota Yesus Kiristoos kabajnuudha. Jalqabamee kana sababeeffadheetani kanani keessummaa koo guyyaa har'aa sin godhadhe. Mee eenyu akka taatani maaliif waan kana wajjin hidhata akka qabaachuu dandeessanii numa tilmaama jedhetti yaada daawwattoonni keenyas daawwattoota keenyatti waa'ee keessan itti nu himame eenyu akka taatan eessa akka hojjettamu. Haa ta'u nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atuun jedha. Ani Paaster Biiniyaam Jiraataan jedhama. Lallabaa Wangeelaa akkasumas immoo barsiisaa Wangeelaati. Jaarmiyaa Global Mission Mobilization kan jedhu dhimma tamsaasa Wangeelaa irratti xiyyeeffatu isan geggeessaa. Kanuma. Wantoota amma gara fuulduraatti haasa'uudhaaf jiru wajjin wantoota wal qabatanii waan barnoota amantaa wajjin wal qabatu kan teoloojii waan jedhamu wajjin wanta isin hojjechaa turtan akka jiru qubanan qaba mee waan xiqqoo waan qorraan. Kan inni baradhee ogummaa yookaan immoo teoloojii isa jedhamu waggaa 15 darbaniifis barsiisaan ture seminaaroota nan barsiisaa akkasumas immoo bakka buufataa mana macaafa qulqulluun jiru iddoo baay'eettis immoo deemee nan barsiisa immoo barsiisaan jira akkasumas immoo lallabaa Wangeelaas barsiisa Wangeelaas nan geggeessa. Ayyee maaliif isin gaafadhe kana egaa wantoota gara fuulduraatti haasa'uudhaaf deemnu itti dhiyeenya akka qabdanii fi caalaatti immoo amanamummaa waan irratti haasofnu kana caalaatti daawwattoonni keenya akka nurraa hubataniif jedheetanii. Egaa mee Paaster guyyaan har'aa kun egaa akkuma jalqabatti guyyaa yaadannoo dhaloota Yesus Kiristoos itti kabajnuudha akka Itoophiyaatti akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti jechuudha. Gara kaanitti immoo torban darbe kabajameera. Mee achii dhufaatiin guyyaa dhaloota Yesus Kiristoos kabajuu akkamitti akka dhufe waan tokko irraa nu jedhame. Guyyaan dhaloota yaadannoo dhaloota Kiristoos gooftaa keenyaa kun kan dhufe keessumaa waldaan kiristiyaanaa jaarraa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa keessaa ari'atama guddaarra turte bara 315 booda dhaloota Kiristoos booda keessumaa namni tokko fannoodhaan mo'icha fannoo argadhee mo'e jechuudhaani geggeessaan yookaan qeesaariin biyya Roomaa tokko Konstaantiin kan jedhamu kiristiyaanota hundumaatiif amantoota hundumaatiif bilisummaa amantaa labse. Isa booda gara 336 dhaloota Kiristoos booddee jechuudha. Akka ayyaanni sun guyyaan kun tilmaamni isaa achi siqaa asisin siqaa utuu kabajame maal ta'a kan jedhu labsii jalqabaa kan baase Konstaantiin nama jedhamudha. Garuu exactly guyyaan sun guyyaa Yesus Kiristoos dhalate kan jedhu macaafa keessatti waan arganne tokkoyyuu hin qabnu. Warri Awurooppaa yeroo baay'ee yeroo itti midhaan gashatanii yeroo itti ayyaaneffatanii feestivaalii celebreeshinii guddaa qabu yeroo sana keessumaa isa wajjinis wal agarsiisuu ta'innaa kan jedhu yaadi tokko hin jira. Garuu jaarraa arfaffaa keessaa yeroo jalqabaatiif yaadannoon dhaloota gooftaa kun kan jalqabe jechuudha. Kabajamuu jalqabe immoo achitti adda jalqabe garaagarummaan amma nuti iddoo adda addaatti kabajuu kun maalirraa dhufe laata? Garaagarummaan guyyichaa Kooptik Ortodoksii warri jedhamanii warra akka biyya Masrii, Joorjiyaa, biyya Itoophiyaa kuni Juuliyaan kalendar yookaan immoo kalendarii Juuliyaaniiti kan isaan hordofanii. Warri immoo keessumaati Desembar 25 warri jedhanii keessuma warra gara dhihaa kanadha. Amantaan kun egaa gara jaarraa ta'e keessaa iddoo lamatti hiramee ture keessumaati. Ortodoksii ba'aa warri jedhamanii warra akka Raashaa, warra akka Masrii, warra akka Itoophiyaa, warra akka Joorjiyaa kuni guyyaa 13 booddee aanu. Isuma durii hordofna jedhan. Warri sun immoo Disembar 25 isa jedhuti hordofu jechuudha. Dhimma kalendariiti. Juuliyaan kalendariidhaa fi Girigooriyaan kalendarii isarratti kan inni garaagarummaa qabu. Egaa maaliifanii kana sin gaafadha amma yeroo baay'ee namoonni yeroo akkasuma yoo dubbatan yoo barreeffamoota adda addaa soo ilaallu
Desember 25 kabaju warri yookaan immoo akka mudde 25 kabaju warri Awurooppaa warri Itoophiyaa immoo akkuma arginu kana mudde 29 kana kabanya yeroo baay'ee qorannoowwan ammatti taasifamanii Yesuus Kiristoos exactly guyyaa kanatti dhalate yookaan jedhee guyyaan inni kaa'e hin jiru guyyoota kana filachuun maalirraa akka dhufe wanti akka jalqaballee natti himtaniittu waqtiin adda addaatti akkuma ayyaana dura kabajatan irratti fidan jettanii natti himtaniittu maalitti gara guyyoota kanaatti geessuu hin danda'ame laata? Akkuma sila dubbadhe namichi fannoodhaan mo'e jedhe kuni gara Disembar 25ti kan inni akka kabajamu godhe yeroo sana feestivaalii jiru darsu malee wangeela keessa tasuma iyyuu hin jiru. Guyyaan mudde 29 nun jennu kuni Itoophiyaan kan ofisheetii hin qabdu baay'ee way garuu Jaanuwaarii 7 Jaanuwaarii 7 fakkeenyaaf baranaa 28 kana ayyaaneffamu dilbata dhuftu ayyaaneffamu malee isaati dafnoo miti. Maaliif qaameen ja'aa ta'e waan ta'eetiif guyyaa tokko achi as siqaa jechuudha. 28 irra ta'e jechuudha. Kan Itoophiyaan fakkeenyaaf kan ofii keenyaa kan jedhamu utuu hin ta'ini kan Masrii kan Raashaa isa kana kan Koptik Ortodoksii isa jedhamu kan hordofuudhaan kan isaan ayyaaneffatan malee isaati. Akkuma biyyi Itoophiyaa qofaatti qabdutti namni yaada yeroo baay'ee garuu amantaan kuni horra Masrii wajjin akkasumas immoo horra Raashaa wajjin horra Bahaa jedhaman kalandarii sana hordofuu jechuudha malee kitaaba keenya keessatti yookaan macaafa qulqulluu keenya keessatti Disembar 25 yookaan mudde 25 yookaan immoo amajjii 7 kan jedhu tasumayyuu hin jiru. Injifannoon argadhe jedhee bilisummaan kiristiyaanummaa jaarraa 3 booda yeroo jalqabaa baay'ee itti tole waan ta'eef maal taa'annaa ayyaana kana ayyaaneffanne kan jedhu warraa ka'e malee isaati waan tokko hin jiru. Egaa akkuma seenaarra wantoota adda addaa irraa akka ilaallu ayyaanni kun yeroodha gara yerootti kabajamuunsaa baay'ee dabalaa dhufee wantoonni adda addaa immoo ayyaanota kanatti ayyaana kana innaa kabajanii itti daddabalamaa dhufee baay'ee addunyaa irratti baay'ee sirna ho'aa ta'een kabajama ayyaanota warra hordoftoota amantaa kiristaanaatiin kabajamu keessa ayyaana bifa ho'aadhaan sadarkaa addunyaatti kabajamudha jechuun ni danda'ama. Sana wajjin wal qabatee immoo wantoota tokko tokko wanti nuti arginu ni jira amma innaa yeroo ayyaana kana kabajnu wantoonni nuti raawwatamu keessattuu Itoophiyaa keessatti immoo yeroo amma kana babal'achaa kan dhufe wanta akka amma abbaa gannaa Christmas tree kan jennuun kun muka maalii kan jennuun kana sun immoo maal wajjin wal qabata waan ibsame qaba sana wajjin. Wanti kuni waan macaafa qulqulluu keessa iyyuu jiru miti garuu akka seenaatti yeroo xiqqoo ishee gara booddeetti deebinee ilaallu jaarraa ta'e keessaa akkuma oduutti namichi abbaa gannaa jedhamu kuni kan inni ayyaaneffatamuu jalqabee jechuudha. Maaliif amma mukni suni keessumaati waaqa tolfamaa wajjinis walitti qabsiisu namooti baay'een immoo fakkeenyaatiif biyyi Awurooppaa muka xidii kana yeroo aduunis ta'ee baay'ee yeroo hundumtu baalli isaanii harcaanii utuu baalli isaa hin harca'iin kan darbee deemu muka xidii jedhamu kanadha. Kanaatiif isa waaqeffatu turan. Amma Santa Claus nama jedhamu tu jalqabe jedhama abbaa gannaa fakkaatee jechuudha. Kuni kan kiristiyaanaa wajjin amantaa keenya wajjin tasuma iddoo tokkotti iyyuu hin deemu. Baay'een namooti baay'een immoo kan isaan jedhan immoo kan nama dhibu waaqa tolfamaa keessumaatii muka warra waaqeffatan yeroo sana muka xidii maaliitiifi gannas bonas darbee kan dhaabatu muka baalli isaanii harcaani jedhanii namoonni baay'een itti waaqeffachaa turan duruma. Amma gaa kanarraan saantaa inni jedhamu namichi kuni akka molokseetis hin jedhama waan isaas badaa hin beekamu. Kun amma gaa addunyaa guutummaatti biyya Arabootaa iyyuu utuu nafini keessumaa barana gara biliyoonii doolaarii biliyoona 42 ol kan wanta kanatti ba'e jechuudha. Tasuma jireenya amantaa kiristiyaanummaa wajjin kun waan odorgoo tokko iyyuu hin qabu. Namooti baay'een akka jedhanitti kun isa kan Yesuus Kiristoos yaadannoo sana iyyuu dhoksee namicha isa abbaa gannaa jedhamu kanatti waan maxxanseedha waan ta'eef amantaan keenya wanta isa jedhamu kana muka kanattis mana keenya keessaas qabaachuu hin qabnu kanas bitachuu hin qabnu baay'ee seenaa ulfaataa seenduubee of keessaa qaba wanti kun. Ayyee maalinni yeroo baay'ee akkuma beekamu yeroo baay'ee
wantoonni adda addaa amantaan makamanii haalli isaan itti deeman ni jira. Barsiifata ta'anii wantoonni deeman jiru. Kanaaf yeroo baay'ee kan isin gaafadheef namoonni hubannoo horatan kana irratti jedheetan baasii hedduutti ba'a. Amma mallee xiqqaate malee durbe mukuma biyya keessaa yukutanii waan itti fayyadaman natti fakkaata. Sanaaf isin gaafadhe. Egaa guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos edda kaafne booda waa'ee babal'ina amantaa kiristaanaa wajjin wantoota wal qabatanii isin barnootaanis akkasumas immoo akka abbaa amantaa tokkotti immoo waan hedduu quba qabdu jedhee waan yaaduu fi haala babal'ina amantaa kana wajjin waan wal qabatus otoo xiqqoo kaafne jedheeti yaadagaa haalli inni itti biyya lafaa irratti itti babal'ate haala kamiini amantaan kun waan jedhu xiqqoo otoo kaafne. Egaa amantaan kun kan dhufe keessumaatii dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos booda addunyaa kanarratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos eega dhufee booddee waggaa 33 ture waggaa 3 walakkaa bartoota isaa leenjisee bartoota isaa eega leenjisee gara samiitti ol ba'ee booda ergama guddaa tokkotti kennee ergama inni itti kenne kun itti kenne gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa dhugaa kana barsiisaa namoota immoo cuuphaa jedhee ergama guddaa itti kenne guyyaa sanaa jalqabee seenaan addunyaa geeddarame seenaan addunyaa kallattii hundumaatiin geeddarame dhufaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra dhufe seenaan kalendariidhaa jalqabee fakkeenyaaf AD jedhama miti AD ni jedhamu kuni dhaloota bara gooftaa keenyaa jechuudha innumti mataansaa waan guddaa agarsiisa sanarraa jalqabee babal'inni isaa dhufaatiinsaa amma gooftaa Yesuus Kiristoos fudhattee yoo ilaalteetii fi kitaaba barreesse tokkoyyuu waan barreesse tokkoyyuu hin qabu hin barsiise malee isaa garuu waa'ee isaa addunyaa kanarratti namni isaaf hin barreessin hin jiru namni isaaf waan garaa garaa hin barreessin hin jiru isaaf faarfatameera isaaf barreeffameera seenaan addunyaa kana immoo guutummaatti geeddarame maal fa'i jennee ilaalleetii fi fakkeenyaatii fi impaaktii guddaa fide addunyaa keenya irratti amantaan kun 325 dhaloota Kiristoos booddee fakkeenya kan yeroo baay'ee beekamu walgahii guddaa gumii Niqiyaa jedhamu tokkotu ture. Gumii Niqiyaa irratti eega bilisummaan amantaa jaarraa kana keessatti dhufee booddee akkas jedhan lafa waldaan kiristiyaanaa dhaabbatu hundumaatti hospitaalli akka dhaabbatu. Egaa jijjiiramni amantii yookaan immoo addunyaa kana irratti dhufuu gooftaa irraa kan ka'e amma fakkeenyaaf namootni baay'een hin beekan kana hospitaala jalqaba addunyaa irratti kan jalqabe waldaa kiristiyaanaati. Mana barumsaa kutaa tokko kutaa lama kutaa sadii kan jalqabe waldaa kiristiyaanaati. Qaroomina ammayyaa eeyyee garbummaa kan lole kan bal'eesse yoo jette kiristiyaanummaadha yookaan immoo amantaa kanadha. Garbummaan akka inni addunyaa kanarraa badu namni hundumtuu tokko akka ta'e ergaa Phaawulos gara Filmoonaatti barreesse yoo fudhattee ilaaltee fi kana booda Oneesimoosiini akka obboleessaatti ilaali malee isaati akka garbichaatti hin ilaalini. Isa dura waan ture hundumaa seenaa baay'ee kaasuudhaaf hin dandeenya. Dur namootni qaama hirruu akka namatti lakkaaman turan garuu kan barsiifata kana sirriitti barsiise waldaa kiristiyaanaati. Dubartootaaf dhiirri barcuma tokkorra ta'anii mana barumsaa keessatti akka baratan kan goote waldaa kiristiyaanaati. Yeroo jalqabaatiif Yihuudootni dubartootiif dhiirri ol duukaan ta'an turan ol duukaa ta'anii akka isaan irbaata gooftaa qulqulluu akka fudhatte kan barsiifte waldaa kiristiyaanaati. Gama tokkummaadhaan gama wanta hin barbaachifne mormuudhaan barsiisuudhaatiin kan akka waldaa kiristiyaanaa kun dhufaatii gooftaa addunyaa kanarratti seenaan addunyaa tasuma geeddarameera jechuudha. Egaa waan muraasa akka addunyaatti damma kana kaafne egaa akkuma beekamu maddi amantii kana Itoophiyaa keessa hin turre yookaan Afrikaa keessa hin turre jalqabni isaa bu'uurri isaa yoo ilaallu jechaadha. Akkamitti immoo gara Afrikaatti babal'atee gara Itoophiyaatti babal'ate waan jedhu waan muraasa nutti himtanii keessattuu Itoophiyaa wajjin wal qabatee amantaan kiristaanaa akkamittiin gara Itoophiyaatti as babal'ate? Seenaa baay'eetu jira gaa seenaa baay'ee keessumaa gara biyya Itoophiyaatti akka inni itti babal'ate yoo ilaalleetii fi keessumaa guyyaa 50 jedhamu guyyaa afurri qulqulluun itti bu'e hojii ergamootaa boqonnaa 2 kaafnii yoo ilaalleetii fi gaafa sana Yerusaalemitti ayyaana guyyaa 50 kan jedhamu waggaa waggaatti
hin ayyaaneffatama ture. Gaafa sana kan achi turanii namootni gara Liibiyaa turaniiru, namootni biyya Aleksaanderiyaa inni jedhu namoota biyya Masriiti achi keessa turaniiru gaa. Orra achi keessaa dhaga'etu gara biyya sanaatti fuudhee deebi'a jedhameetu amanama. Gara biyya Itoophiyaatti immoo fudhannee ilaalleetii fi namoota tokko tokko Maatiyoostu gara biyya Itoophiyaa fide kan jedhan jiru. Garuu seenaan yeroo ilaallu jaarraa arfaffaa keessaa akka inni gara biyya Itoophiyaa dhufetti seenaa baay'een kana dubbata. Gara jaarraa arfaffaa bara Elaa Amidaa Abbee Izaanaa isa jedhamu isatu seenaa baay'ee qaba. Garuu dugda duuba isaa seenduubee isaan dhannu garuu bara sana gara Itoophiyaa jaarraa arfaffaa akka dhufetti dubbatama gara caalu. Egaa mee kana wajjin wal qabattee gara ijoo jubbii keenyaatti dhufuuf inni kana hunda sin deemsise waan mishinerii jedhamutu jira. Keessattuu baay'inaan Itoophiyaa keessatti yeroo adda addaa maqaa hiika adda addaa fa'aa kan itti kennanii amantaa warra adii akka jechuutu yookaan warra adii fa'aa akka jechuutti fudhatanii kan jedhantu jira yookaan ergamtoota yookaan immoo mishinerii kan jennuuntu jira. Mishineroonni keessattuu amantaa kiristaanaa kan adda addaa kan amantaan kiristaanaa iddoo adda addaatti bahee kan ortodoksii kan kaatolikii akkasumas immoo kan pirootestaantii dabalatee akkamitti akka isaan babal'isaa turan wantoonni seenaan isaanii wantoota adda addaatu jira gara Itoophiyaa kanatti. Sana wajjin wal qabatee jalqaba mishinerii jechuun maal jechuu akka ta'e hiika isaa walumaa galatti natti maati. Bu'uurri mishinerii jedhu kun macaafa qulqulluu wajjin waan hidhata qabu qabamee wantoota kana wajjin walitti qaba waan tokko. Jechi mishinerii jedhu kun jecha afaan Ingiliffaati. Ergamtoota akka jechuudha yookaan ergamaa akka jechuudha. Kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoosii Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 haga 20tti isa jirudha. Dhaqaa deemaa ergamaa jechuudha mishinerii jechuun namoota afaan Ingiliffaatti geeddare malee isaati apostol yookaan ergamaa kan ergame jechuudha. Egaa ergamaa yeroo jennu kun immoo amantaan kuni namootni baay'een akka walii galanitti jaarraa arfaffaa inni gara biyya Itoophiyaa dhufee ergasii waan baay'een ol makate isa sirrii ture jedhameetu amanama. Isa booda garuu kanumti sirriitti gara biyya Itoophiyaatti achas dhufe jedhamee amanamu ergamtootni jaarraa 16ffaatti kan jalqaban jiru. Akkasumas immoo jaarraa 19ffaadha baay'een isaa kan biyya Itoophiyaatti achas dhufanii. Yeroo dhufanii karaa kaabaatti karaa Mitswaa karaa Eertiraa gara Tigraayitti dhufanii baay'een isaanii hin simanne. Jalqaba kaayyoon isaanii dhufanii asitti waldaa kan biraa banuun turre. Waldaa ishee jirtu ishee ortodoksii kana rifoormii yookaan immoo haaromsi achi keessatti akka geggeeffamuudhaaf yaalii isaan guddaa godhanii turan. Garuu hin milkoofne fudhatamaa warra pirootestaantii jechuudha. Jalqaba kaayyoon isaan dura warri ortodoksii fi warri kaatolikii Itoophiyaa galaniiru. Itoophiyaa galaniiru kaataatti kaatolikiin gali seenaa bal'aa qabaa. Keessumaatii bara lolaa Amar Giraanyi booddeedha. Kanas yeroo sana gargaare Poorchugaaliidha waan ta'eetiif yookiin biyya Poorchugaaliitti waan ta'eetiif saajjin walitti dhufeenya qabaa. Garuu hin yaadu turan maaliif biyyi kuni Horn of Afrikaa yookaan immoo gaanfa Afrikaa keessaa oddoo istiraateejiidha. Waaqayyo sargeera biyya kanatti immoo namoota baay'ee dhufaniiru. Keessumaa John Lodding Craft kan jedhamu mishineriin jaarraa 19ffaa keessa dhufee baay'ee hojii guddaa hojjete. Biyya keessumaa biyya Shawaa kana keessatti hojii guddaa hojjete. Waggaa 2 ture keessatti qubee afaan Oromoo keessumaa kan inni jedhee afaan Oromoffaa kuni saabaa kanaa jirutu hin ta'in Laatiiniin deemaa qooqa isaa eega baree booddee dhaloota nama biyya Jarmaniiti hojii guddaa hojjete. Kitaaba kakuu haaraallee jalqabee amma tokko xumureera. Afaan Oromoo guboo jechootaa barreesseera. Luga isaa barreesseera. Dhaga'eegaa sigaleera yeroo dhufu jarri kuni eebba fudhatanii dhufan eebba wangeelaa. Eebba wangeelaa immoo doofummaa kan balleessu jechuudha. Akka namni baratu akka namni ofiima isaayyuu baree waaqa isaa guddaa kana waaqeffatuutii fi dhufan akka nama nutti namooti baay'een isa kolii galanitti namooti tokko tokkommaa ergama baay'ee fudhatanii dhufan jedhu. Akka horraa kolonii yookaan garbummaadhaatii fi haala mijeessuudhaaf dhufan kan jedhu jiru. Seenaa keessatti olaalte fakkeenyaaf jarri kun garuu seenaa akkasii hin qaban. Keessumaan biyya gara Afrikaa giddu galeessaatti David Livingstone kan jedhaman isaan garbummaan tasuma yakka jedhanii barsiisaa turan biyya Afrikaa keessatti. Garachitti baay'ee gaafa du'e mataasaa biyya Afrikaa keessatti lammii Ingiliziiti.
honnee koo baasaati awwaalaa jedhe biyya Afrikaa keessatti. Seeraan reeffisaa gara biyya Ingilizii deema garuu honnee isaa baasanii akka kakuu isaatiitti biyya Afrikaa keessatti awwaalame. Kanaatiif eebba guddaa ta'an malee isaati doofummaa waan garaagaraa hin finne qaroomina irraa kanaaf. Waan mishiinarii kana yoo kaafne haala babal'inni isaanii qormaata adda addaa akka qabu keessattiyyuu sirni mootummaa tures akkati jalqaba kaafte walitti bu'iinsoonni adda addaa naannoo kanatti amantaa wajjin wal qabatanii turan kan amantaa Islaamaa akkasumas immoo Kaatolikii fi Ortodoksii jidduu wal morkiin turee fi wantoonni adda addaa akka turan seenaarraa inuma hubanna. Isa boodadha amantaan kiristaana protestaantii immoo kan dhufe jechuudha. Akkamitti gara Oromoo kanatti akka babal'ate waan tokko nama jalqaba naa kaafteetta isa dura garuu seenoonni baay'een akka jiran nu badhaati. Akkamitti gara Oromoo kanatti babal'achuu akka danda'etu jalqabatti naa kaasteetanis. Amma gaa baay'een mishiinarotaa yookaan immoo namootni ergama wangeelaa fudhatanii dhufan kuni yeroo isaan gara Masawwaa yookaan immoo biyya Eertiraa keessatti daanga'ani. Gara si garuu gaafa dadhabanii maal godhan isaanii biyya sana keessa taa'aniiti yeroo sana biyya keessumaa biyya Oromiyaa kanaa fi gara kibbaatti namootni baay'een akka garbaatti gurguramanii gara biyya Awurooppaatti gara giddugaleessaatti deemaa turan. Eega biyya sana dhaquu dadhabneeti maaliif bitannee luba baafnee isaaniin immoo hin barsiifnu ergamtoota wangeelaa ta'anii booddee deebi'uu danda'u kan jedhu ofii isaaniitiif egaa wantoota nuti dura jennu kanaaf gara jiddu galeessaa kanatti as dhaban sababa lolaa sirnaa jiruuti yeroo sanatti immoo daawwattoonni keenyas akka hubatanii fi Itoophiyaan mootummaa iddoo tokkotti jiddu galeessa ta'e hin qabdu baay'inaan Teediroos fa'itu gara kaabaa jira akkasumas sana booda immoo Yohaannis fa'a isattaan immoo gara mootii Minilikitti addas dhufnee xiqqoo gara mootummaa jiddu galeessaa horachuudhaaf kaate dhufte malee gaafa wantoota nuti odeessinu kana qabu wantoota adda addaatu ture jechuudha. Itoophiyaan mootummaa tokkichaan hoogganamtu cimtuun hin turre sababa kanaaf ittifamaa turani akka daawwattoonni keenya hubataniif. Keessumaa karaa isaan dhufuu danda'a maaliif ittifamu yeroo jennu galaana diimaarra dhufu yeroo sanaa xiyyaarri hin jiru. Kallattiin ittiin biyya kana gala yoo jiraate karaa galaana diimaa duuniidhaan dhufaniiti. Yookaan karaa Zeeyilaa isa jedhamu karaachi dhufu yookaan immoo karaa kaabaati. Yeroo sana karaachi yeroo dhufu barbaadanii kan isaan jalqaba arganii biyya Eritiriyaa Tigraay ture. Isaan immoo yaa amantii amma jenneedha kan kaasee baay'ee ittifan mootummaanis badaan barbaanne. Egaa kanarraa kan ka'ee warra garbaa warra naan jettee warra sana maaliif binnee sirna garbaa namoota gurguruu ture gaafa gurguruu ture hin deemu turan gurguramanii hin deemu turan fakkeenyaaf abbaa gammachiis inni jennu Onesimos Nasiib baay'ee biyya Oromootiif eebba guddaa kan ta'e kitaaba qulqulluu wangeelaa isa bitatan jechuudha gammasa luba baasuun dandeessati bittee jechuudha. Bitteetu luba baafteetu barsiifta. Egaa gaafa argatanii namicha kan argatanii namichi kun baay'ee nama cimaadha. Onesimos Nasiib jechuun isa booda isa barsiisanii fuudhanii jarri kun eenyudha Swedish Evangelical Mission warra Siwiidinotaati. Gara biyya Siwiidinitti geessanii achitti barate afaanillee Siwiidinillee barate afaan Ingiliffaallee barate macaafa qulqulluu afaan Oromoo yeroo sana gaa 1898 kakuu haaraa kakuu moofaan maxxanfamee ba'e jechuudha. Karaa jara kanaati gaa wangeela kana fudhatanii dhufan gara biyya Itoophiyaa. Kanaaniti gara biyya Naqamtee deemee Naqamteen illee dhiyoo kana waggaa 100ffaa isaanii ayyaaneffataniiru. Kanarraaniti seenaa baay'ee qaba. Isaan duras ormti gara keessumaa Awurooppaan kun seenanii lallabuudhaan akkas dhufaa ba'aa turan. Garuu gaa inni caalaan immoo Onesimos wajjin dhufe jechuudha. Egaa akkuma isin ibsitanitti warri mishineeronni kuni yookaan morgamtoonni kuni ofii isaaniitii dhufuudhaaf kallattii adda addaatti yaalaa turanii gara Sudaaniinis gara keessatti baay'ee isaanii akkuma isin jettan yeroo sanatti xayyaarri hin jiru waan ta'eef humna galaana hordofanii dhufu dooniidhaan waan ta'eef sana booda warra gurguramanii fayyadamanii akka galanii gaa nutti himtanii tu jirtu. Egaa edda babal'ate booda isin akka nama tokkootti
mishineroonni waan jalqaba wanti sina himtan jira amanti babal'achuun amantaa kana yookaan uumamuun amantaa kana ayyuu addunyaa kana irratti jijjiiramoota adda addaa fideera jettaniirtu. Itoophiyaa keessatti hojii jijjiirama maal fidee babal'achuun mishineroonni kun akka kanaan dhufanii amantaa kana hordoftootas keessatti horachuun isaanii jijjiirama maal fide mee waan jedhu. Jijjiirama guddaa fide. Jijjiirama guddaa inni fide keessaati mana barumsaati. Manni barumsaa iddoo baay'eetti dhaabame. Namni mana qorichaa dhaquudhaatii fi baay'ee rakkata ture. Inni guddaan hundumaa kan caalu fayyina lubbuuti. Namoonni baay'een du'a bara baraarraa gara jireenya bara baraatti geeddaramaniiru. Isa booddee mana barumsaa, mana qorichaa kun baay'ee wanta barbaachisaa ture biyyattiidhaaf. Yoo fudhattee ilaalte gara dhiyaa fudhattee ilaalteetii fi ayera fudhattee ilaaluu dandeessaa, dambidooloo fudhattee ilaaluu dandeessaa, gara mandii fudhattee ilaaluu dandeessaa, gara naqamtee fudhattee ilaaluu dandeessaa, gara kibbaa yeroo deemtu immoo Yirgaalemii fudhachuu dandeessaa, gara Walaayittaa kana keessa fudhachuu dandeessaa, keessumaa gara Gondar mataasaa fudhachuu dandeessaa. Yeroo dhufanii namootni kuni kan isaan babal'isaa turanii mana barumsaa, mana yaalaa. Fayyuu lubbuurra darbee wanti guddaan namootni barumsa argataniiru. Barumsi immoo jijjiirama malaa qofa miti. Of beekuus gaafata. Innaa lafa wangeelli kun ga'e hundumtu sammuun namaa bilisoomeera. Sammuun namaa eebbifameera. Barumsaan amma keenyaaf dafaa jammoo kan jedhaman biyya Ayiraa keessaa. Qeessi dafaa jammoo, luba dafaa jammoo kitaaba gara 27 barreessaniiru. Kan maxxanfamee jiru jira kan ammayyuu bara sanatti kitaaba 27 jechuun baay'ee guddaadha. Tokkoffaa akkuma isin jettanii barnoonni idileen jiru. Yeroo sanatti barnoonni idileen jiru asiin baratanii kana barreessan isin jechuu kooti namni sachuma baay'ee samatu barsiisee samarraa barachaa barreessaa deeman. Ammam sammuun namaa akka inni bal'aa ta'e wangeelli eebba bakka wangeelli ga'e eebbatu jira. Eebba sammuutu jira, eebba nagaatu jira. Namni barumsaan jiree ijoollee naannoo keessumaa wangeelli ka'e kompiitii gochuu hin danda'amu. Sun dhugaati. Waaqa sammuu namaa eebbisa waan ta'eef wangeelli hundumaa caalaa waan ta'eef. Kanaatiif namootni baay'een kan haasa'an isa baay'ee wangeelli lafa ga'ee namooti doofaa ta'aniiru. Tasuma doofaa hin taane. Baay'een namooti baratan, namooti biyyaaf eebba ta'an akka luba guddinaa tumsaa fa'aa hojii guddaa hojjetan holistik. Holistik irratti keessumaati waan waliigalaa irratti kun maayini eebba wangeelaati. Amma baay'ee nama jabaadha waa'ee luba guddinaa fudhanii ilaalleetii fi addunyaa guutuu taasaaf waa'ee isaanii. Kan kana fide maayini wangeela dhaga'uu isaanii, wangeela baruu isaaniiti. Kanaatiif eebba guddaa fidee, qaroomina fidee, barumsa fidee, namni akka inni of beeku godhee. Kanaatiif waan guddaadha, hojii guddaadha. Waan baay'ee kaasuu dandeenya keessatti babal'achuun amantaa kana akkuma nuti jennee hordoftoota baay'ee akka horatamu taasiseera. Bu'aa bayii baay'ee keessa darbee mishineeronni kun innaa dhufanii bu'aa bayii hedduu keessa darbeera. Amma keessatti waa'ee luba jafaa jamoo kaasnaa kaaftanii turtanii dhiyeenya kana waldaan barreessitoota Oromoo badhaasa murii guutuu akka kenneef na yaadadha. Waan baay'ee barreessanii waan amantaa qofa otoo hin ta'in waan aadaa Oromoo waan safuu Oromoo irratti xiyyeeffatu barreessaniiru. Akkasumas immoo liiteracharii Oromoo keessatti amantaan kun iddoo guddaa qaba jechuun ni dandeenya seenaadhuma keessatti gaafa laalu. Namni isin jalqaba naa kaaftanii gara jiddugala Oromiyaa kana Shawaa kanatti gaafa mishineerii ta'ee yeroo adda addaatti deebi'aa turee fi namni Afrikaa keessatti awwaalame namni isinaan jettanii kiraaf ofii isaatiin numtuu liiteracharii Oromoo keessatti ga'ee guddaa baheera. Onesmoosis akkasuma. Dhugaadha. Waan Onesmoos wajjin keessatti iyyuu yeroo baay'ee kakkaafna waan ta'eef waan barreeffama wajjin wal qabatu waan hedduu hojjeteera waan amma macaafa afaan Oromootti jijjiirutti. Amma sammuun wangeela dhaga'ee fayye tokko eebba guddaadha jedhee sila. Liiteracharii yookaan immoo waa'ee dhimma afaan Oromoo kanarratti hojii guddaa hojjetaniiru. Keessumaati akkuma sila isiniin jedhee John Ludinkraaf inni jedhamu kuni waa'ee saba kanaatii fi baay'ee yeroo dhaga'u akkas jedhan daawwa kitaaba isaa tokko dubbiseera. Yoo jara Oromoo kana arganne guutummaan Afrikaa kan keenyaa jedhe. Egaa namooti baay'ee nama biyyuma Oromiyaa keessa ta'anii
waggaa 20 ta'anii afaan hin beeknu. Waggaa 2 gidduutti inni garuu waggaa 2 gidduutti afaan baree guba jechoota barreesse New Testament yookaan immoo kakuu haaraa barreesse egaa hammam amma namni kun afaan isaatiin wangeela kana dhaga'uudha malee isaati tasbayyuu ergama siyaasaa iyyuu hin qabu. Akkuma Musila jennee Asteer Gannoo fudhan ilaalle Onesimus Nasib yoo fudhan ilaalleetii fi abbaa gammachiis jechuudha. Baay'ee akka namni afaan isaatiin waa baratee waaqayyoof ta'u haala mijeessani. Kun egaa eebba wangeelaati. Ergama wangeelaa isa guddaadha giddu galeessummaa isaati. Manneen barnootaa adda addaa ijaaruu isaaniitiin egaa akkuma isin jettani namni barachaa deeme wantoota adda addaa hubachaa deema. Naannoo amantaan kun itti babal'atetti namoota ciccimoo hedduutu sadarkaa biyya hoogganuu warra ga'antutu siyaasa Oromoo keessatti hirmaannaa guddaa namoota qabantu maqaa dha'uu kan dandeenyu baay'ee jira jechuudha. Abbaan Dr. Nagaasoo yoo fudhanne warroota gara jalqabaatti amantaa kana babal'isuu keessatti gahee guddaa qabanidha. Dr. Nagaasoo Gidaadaan immoo nama Itoophiyaa pirezidaantii ta'anii hooggananidha. Hin beekna ofii isaaniiti Gidaadaa Soolan mataan isaanii siyaasaaf dinee hawaasummaa biyya kanaa keessatti nama gahee olaanaa qabanidha jechuun ni dandeenya. Gama kaaniin egaa akkuma isinuu jalqaba kaaftanii mishineeriyoonni kun innaa dhufan ergama biraa qabatanii dhufu aadaa balleessanii wantoota adda addaa wanta jedhamutu immoo jira. Keessumatti iyyuu immoo wanti nuti jalqaba kaafne iddoo tokko tokkotti wanti aadaa wajjin akka wal loluu godhamee wanti dhiyeeffamu jira. Sana wajjin wanti wal qabatu. Amantaan maal jedhaa dhugaan ture immoo maal waan jiru waan taajjabdan ofii keessanii. Gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yeroo dhufe aadaa namootaa keessatti dhufe. Aadaa namootaa kana keessatti dhufe aadaa namootaa keessumaatii yeroo dhufe biyya addunyaa kana keessatti afaan Giriikii dubbatamaa warra Laatiinii hin jiru. Kanuma keessatti dhufeeti. Keessumaa kan inni wangeela lallabee afaan Aramaayik illee hin jira. Ergamni wangeelaayi namoota aadaa isaanii balleessuu miti. Aadaan baay'ee miidhagaa ta'e jira. Aadaan immoo si'a tokko immoo gara wanni hojii seexanaaf of keessaa qabu hin jira. Kana fakkeenyaatiif amma jaarraa tokkoffaa keessatti kan ergamoota baay'ee lolaa turan namootni ergamoota wangeelaa wajjin hora gooftaan ergeejjiin kan walitti bu'anii keessumaa epikuuriyaanizim kan jedhamu falaasumni tokko tureera. Efiqooras kan jedhamu falaasamni tokko tureera. Wangeelli kun egaa Yerusaalemii ka'ee Yihudaa, Samaariyaa hanga daangaa lafaatti keessumaa Anxookiyaa irraa ka'e immoo adeemsa misiyoonamuunfaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kan jedhutti hiramee jira. Yeroo biyya sana keessa deemaa turanii egaa wangeelli kun hundumaa mo'aa adeeme. Mootummaa haaraadha. Mootummaan haaraan kun immoo namootni yeroo dhaga'anii pirinsipilii wangeelaati isa jedhu duukaa buuturra jira. Yeroo dhufanii mishiinoorti kuni aadaa bal'eessanii akka kana godhan kan jedhu waan agaruu seenaa keessatti iyyuu an kana jedhee waan dubbadhu tokko hin qabu garuu waaqa guddaa waaqa jabaa waaqaaf lafa uume isa hundumaa danda'u isa wangeela keessa jiru kanatti barsiisanii lallabanii namooti immoo isa fudhatanii shaakala tokkorraa kan deebi'an jiru. Malee fakkeenyaaf aadaa namaa bal'eessuu distoorti gochuudhaatii fi wangeelli kaalcheraalii aadaa darbeeti wangeelli kan nama bira ga'u. Waan baay'ee isaa guddisan iyyuu malee isaatiin balleessan yaaduun. Ayyee waan baay'ee irratti haasa'uu dandeenya wantoota kana irratti. Isinis maala gaarii naa ibsitaniitu hidheetti yaada. Maali keessumattuu amantaan Pirotestaantii baay'inaan amantaalee Itoophiyaa keessa jiran keessaa kan Oromoon bal'inaan hordofudha waan ta'eef yeroo adda addaatti haalli ittiin deemanis amma immoo bara dhiyoo kana keessa immoo keessattuu dhaloonni ammaa kuni yoo faarfatan yoo waldaalee illee uffatuma kan aadaa isaa kan akkaataan Oromoonitti muuziqaa fayyadamutti haalli isaanitti fayyadamutu jira. Inni sun sirriidha jettanii amantu sina. Kuni uffatni rakkina waan tokko iyyuu hin qabu. Uffata inni uffatu kun amma inni uffatu uffata Awurooppaa staayiliidha. Uffatni aadaa inni jedhamu
namni qullaan deemee malee isaati waan qullaa isaa dhusu yoo uffate waan tokko rakkoo hin qabu. Akkatti faarfatan faarfannaan immoo faarfannaan yeroo jedhamu shubbisi garaa garaa jiraachuu danda'a. Daawit shubbiseera. Amma fakkeenyaatiif miilkoolii ati manaasaa maaliif isa mormite yoo itteetiif wayyaa san uffatan akka wayyaa obboloonni dubartootaa uffatanii yeroo si ol utaalu waaqayyoof yeroo si ol utaalu amma qullaan isaa mul'atutti ga'e isheen immoo faarfattu dhaabattee ilaalti. Amma kanatti kanaatiif namni ol utaalee faarfate sirba gara sirbaajjiin ol dhiita kan jedhan tokko tokko namootiin jiru. Garuu waaqayyo dhugaadhaaf hafuuraan waaqeffamaa sirbaa waaqeffamaa miti. Kanaatiif namni iyyees kufees utaales waaqayyo nu faarfateetiif gara qullaadhaan waaqayyo gara qulqulluu ilaala. Malee akka namooti jedhanis miti. Kan immoo si'a tokko tokko immoo muuziqaan tokko tokko immoo roomaantikii yookaan immoo wanta extendedii ta'e tokko tokko hin jira. Wanta amantaa sana hin ibsine waan sagalee waaqayyo hin ibsine si'a tokko tokko hin jiraata. Inni akkasii badaa gaarummaa hin qabu. Waan hundumtuu sirna qaba. Sirni macaafa qulqulluu jira. Aadaa keessa tarii waan humna akkasiis hin jira deeyyaa. Yoo inni uumamee nama ta'e malee. Sirnaanii sirnaan extended wanta macaafichaa wajjin yookaan immoo wanta sagalee waaqayyo ala ta'e bifa kan biraa waaqayyo isa guddaa kana waaqessuu irraati xiqqoo ishee gara waan biraatti yeroo asii achi kaatu nama badaa gaarummaa qabu. Kanaatiif waan hundumtuu seeraan ta'uu qaba. Guyyaan akkuma jalqaba irratti beeksifne guyyaa yaadannoo dhaloota Yesuus Kiristoos kan bara kanaa kabajaadha jirra. Guyyaan kun guyyaa gammachuu kan nagaa fi kan badhaadhinaa akka ta'uuf daawwattoota keenya asumaan hawwii qabnu ibsinaa fi guyyaan ayyaana jennee irraa jalqabumayyuu namni inni ayyaana kana kabaju sin nama akka abbaa amantaa tokkootti gaafa jettan wantoota adda addaatu jira ayyaana kana yoo kabajnu haala kamiin kabajuma waan jedhume daawwattoota keenyaaf waan akka gorsaatti waan naamta yoo jira. Egaa dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoon isaa akkuma sira dubbadhee addunyaa kana irratti dhufee ilmaan namootaatii fi gatii guddaa baasuudhaanii lubbuu keenya du'aa gara jireenyaatti dabarse gooftaan keenya kuni. Kanaatiif wanti guddaan jaalala. Jaalala waaqayyo biyya lafaa irratti ilmaan namootaa jaallachuudhaaf ibseedha. Jaalala tasumayyuu afaan addunyaa kanarra jiruutiin ibsuu danda'u miti jaalalli waaqayyo ilmaan namootaa jaallate. Kanaatiif namoota hundumaatiif inni jaallatee gooftaa isaa nu ergee namni immoo olii isaa wajjin nagaa jaalala qabaachuu qaba. Hunduma dura immoo an akka abbaa amantaa tokkotti gooftaa isa nu dhufee nu du'e kana duukaa bu'uun hundumaa caala. Kanaatiif waan qabanirraa immoo isa rakkataa haa ta'u isan qabne ta'u gargaaruun deeggaruun nurraa eegama. Tola ooltummaa kan jedhamu yeroo jalqabaaf kan jalqabe beektaa amantaa kanadha waldaa kanadha. Akkamitti meenaas? Tola ooltummaa masa jedhamu kana nama gargaaruu kana. Fakkeenyaaf amma Heenerii Duunaa fudhatee ilaalteetii fi fannoo diimaa kan dhaabe amanni amantaadha. Waldaa keessaa nama ka'edha. Tola ooltummaan kanarraa madde jechuudha. Maatewos boqonnaa 5 akkasumas immoo Maatewos boqonnaa 25 horra beelaa nyaachisuu, warra dhukkufatan gaafachuu, horra hidhaman gaafachuu kan hundumtuu bu'uura amantaa kiristiyaanaati. Kanaatiif akkuma sila dubbanne waldaan biyya lafaa kanarratti dhufuuni jijjiirama guddaa akkuma fide namni hundumtuu nagaaf jaalalaan tokkummaaf olii yaaduun hammeenya hundumaarraa fagaatee kadhachuudhaan bifa nagaa ta'een bifa jaalala ta'een dabarsuu qaba jedhee yaada. Daawwattoota keenya akkuma argaa turtanii qophii keenya ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan qopheeffanne kan egaa Paaster Biiniyaam jiraataa wajjin wantoota adda addaa irratti haasofne irra keessattiyyuu haala kabaja ayyaana kana ilaalchisee akkasumas immoo haala babal'ina amantaa kiristaanaa sadarkaa addunyaatti akkam ture jijjiiramoonni amantaan kun addunyaa irratti uume maaltu jira Itoophiyaa keessatti immoo akkamitti ta'e babal'ate wantoota jedhanii fi keessattuu immoo gara Oromootti akkamittiin babal'ate wantoota jedhan mishineerii wajjin
wajjin wal qabsiifne wantoonni kaafne waan hedduudha jechuudha. Kanarraa waa hedduu hubattaniitu jedheetanii yaada jechuudha. Keessattuu waan mishiinarii wajjin wal qabatu waan bal'aatu jira jechuun ni dandeenya jechuudha. Babal'ina barnootaa wajjin wantoota wal qabatan, babal'ina dhaabbilee fayyaa akkasumas immoo jiruu hawaasummaa jijjiirama jiruu hawaasummaa hedduu wajjin kan wal qabatu siyaas dinagdee Oromoo keessatti babal'achuun amantii kana ga'ee mataasaa baheera jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma hubattanii Paaster Biiniyaam jiraataa wajjin turtiin taasise kana fakkaata. Ayyaana nagaa kan gammachuuf kan badhaadhinaa isiniif ta'uun jedha. Paaster baay'ee ulfaadha isinis dhuftanii daawwattoota keenyatti waan quba qabdan akkasumas immoo haala amantichaa itti himuu keessanitti. Guyyaan hundumtuu guyyaa miidhagaadha garuu yaadannoon dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosii guyyaa addaati amantaa kiristaanaa keessatti gooftaa lubbuu namaa fayyisee du'a bara baraarraa gara jireenya bara baraatti nama fayyisuudhaaf dhufe kana keessatti guyyaan yaadannoo isaa kuni guyyaa eebbaa guyyaa gammachuuti. Hundumti keessan immoo gooftaa jabaa kana baruudhaan jireenya keessan akka geeddaramuuf nan hawwa. Ayyee daawwattoota keenya kana fakkaata qophiin keenya ayyaanni ammas irra deebiidhaan kan nagaa kan gammachuu isiniif haa ta'u. Qophicha asumatti xumuraa qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'an Olaansaa Waaqumaati. Ogeessi kaameraa keenya Yusuf Warqisaa na waliin ture. Nagaan tura.